Kabajamtoota dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa akkam jirtu? Bakka jirtan maratti nagaan keenya isin haa dhaqqabu jechaa odeeffannoowwan waayitaawaa biyya keessaaf alaa kanarraaf qindeeffanne qabannee jirra. Oduu kanneen waliin anaa Gaajimaati. Hanga dhumaatti nu caqasaa jechaa kallattumaan gara sanatti waliin dabarra. Mariin nagaa akkuma eegaleen lola guddaan uummata nagaa Oromoo irratti adeemaa jiru cimee itti fufuun Cawwaaqaatti haleellaa qilleensarraan namootni 25 du'uu gabaafameera. Mariin nagaa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itiyoophiyaa gidduutti Taanzaaniyaatti gaggeeffamu hordofuun akkuma ajajaa olaanaa ABO fi gaggeessitoonni waraana bilisummaa Oromoo imala eegalaniin bakka hoogganni hin jirretti lollee injifannaa abdii jedhuun waraanni baname. Waraana baname kanaan lubbuun hawaasa nagaa hedduun darbuu isaa maddeen garaagaraa gabaasaa jiru. Inumaa lolli torbee lama as Oromiyaa keessatti adeemaa jiru hammaataa ta'uu isaa eeramaa jira. Haala kanaan waraanni mootummaa godina Buunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaatti haleellaa qilleensarraa raawwateen namoonni 25 ol ajjeefamuun beekameera. Akka maddeen hawaasaa jedhanitti haleellaa WBO'n irratti gaggeessaa jiru injifachuu dhabuun mootummaan haaloo bahannaaf diroonii nama maleessa uummata irratti kaasuun godina Buunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaa keessatti samii irraan haleellaa gaggeeffameen namoonni meeshaa maleeyyiin jumlaan akka dhuman taasifamuu himame. Gabaasicha akka ibsetti haleellaan kun guyyaa har'aa 3/23/2023 godina Buunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaa bakka addaa Kanniisaa jedhamutti kan qaqqabe yoo ta'u, haleellaa diroonii raawwateen namoonni nagaan 25 ol ajjeefamuu fi kanneen lakkoofsaan danuu ta'an madaa'uu himaniiru. Dargaggoota magaalaa keessaa hojii baajaajii oofuun ofii fi maatii isaanii jiraachisan dabalatee jiraattonni hedduun haleellaa kanaan miidhaan fi qabeenyi isaanii miidhamuu gabaafamee jira. Ajjechaan Oromiyaa keessaa ammallee haala ulfaataan adeemaa jiraachuu gabaasichi ibseera. Oduu itti aanee qabnuun lola Oromiyaa keessatti WBO fi mootummaa Itiyoophiyaa gidduutti adeemaa jiru hammaachuu isaa himame. Oromiyaa kutaalee hedduu keessatti lola waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itiyoophiyaa gidduutti adeemsifamu hammaatee itti fufuu isaa gabaasni ergame kun mirkaneesseera. Lola gaggeeffamaa jiru kanaan WBO'n injifannoo gonfataa jiraachuu har'aati biyyoolessa Oromiyaa gabaasaa kan jiru yoo ta'u, faallaa kanaa ammoo loltoonni mootummaa uummata nagaa irratti haleellaa haaloo bahannaa gaggeessaa akka jiran himame. Kanaanis diroonii dabalatee meeshaa waraanaa gurguddaadhaan kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti meeshaa loltoonni mootummaa dhukaasaa jiraniin uummati hedduun ajjeefamuuf miidhaan dhaqqabaa jiraachuu himamee jira. Haala kanaan guyyaa har'aa 3/23/2023 gabaasa baheen waraanni bilisummaa Oromoo godina Booranaa magaalaa Moyyaalee keessatti tarkaanfii fudhateen injifannoo argachuu eerameera. Tarkaanfii fudhatame kun magaalaa Moyyaalee keessaa bakka addaa Boolee jedhamutti kan argamu yoo ta'u, mooraa jedhame kana keessatti loltoota mootummaa du'aaf madoon adabuu WBO'n beeksisee jira. Dabalataan Shawaa Lixaa aanaa Aadaa Bargaa keessatti lolli WBO fi mootummaa gidduutti gaggeeffamuun loltoonni mootummaa hedduun ajjeefamuu gabaafameera. Haaluma kanaan 3/22/2023 lixa Shaggar aanaa Aadaa Bargaa ganda Sambarroo Saggootti lola taasifameen kanneen du'anii alatti waraana mootummaa booji'uu fi meeshaa waraanaa hiikkachuu WBO'n beeksisee jira. Oduu itti aanee qabnuun waraanni mootummaa manneen jireenyaa 80 caalu hawaasa nagaa godina Shawaa Ba'aa aanaa Boosat jalaa gubuu jiraattonni himaniiru. Gaagama mirga namoomaa Oromiyaa keessatti hawaasa nagaa irra ga'u ammallee jabaatee itti fufuu kan hubachiisu gabaasni argame kun Shawaa Ba'aa aanaa Boosat ganda Kaarraa jedhamutti manneen 30 ganda Haraa Daalatti jedhamutti manneen 35 ganda Hulaa Golboo jedhamutti manneen 10 akkasuma ganda Qalloo jedhamutti manneen jiraattotaa 5 gubuu ibsameera. Humnoonni mootummaa manneen jiraattotaa gubuun mancaasuu gandoota Golboo fi Qalloo jedhamanitti itti fufuu gabaasichi eereera. Kana malees gidduma kana ganda Qawaa Haraa jedhamutti nama Sheek Huseen Galdoo jedhamu humnoonni mootummaa ajjeesuu jiraattonni himaniiru. Nama ajjeesan kana awwaala dhorkanii akka bulchanii fi kaleessa sirni awwaalchaa akka raawwatame gabaafame. Haleellaan humnoota mootummaa kun bifa haaraan dheengaddaa akka jalqabe jiraattonni ibsanii erga mariin araaraa Taanzaaniyaa gufachuu eegalee as lolli hamaan Oromiyaa keessatti adeemaa jiru baay'ee ulfaataa ta'uu maddeen ibsaniiru. Odeeffannoo biraatiin gamtaan mootummoota Afrikaa ba'aa IGAD mootummaa Itiyoophiyaa fi WBO gidduutti mariin marsaa biraa ammas akka jiraatu gaafate. IGAD marii marsaa lammaffaa milkiin xumuramuu dhabuu hordofee ibsa baaseen rakkoon siyaasa dinagdee uummata Oromoo dararaa jiru xumura itti godhuuf mootummaa fi WBO'n kutannoodhaan mari'achuu qabu jedhe. IGAD marii nageenyaa gaggeeffamaa ture irratti taajjabaa ta'ee hirmaachuu ibsuun qaamoleen lamaan waldhabdee siyaasaa jiru hiikuuf marii irratti cichuu qabu jedheera. Barreessaan IGAD
Naggaad Warqinaa Gabayyoo rakkoo uummataa furuuf marii irratti xiyyeeffachuun murteessaa ta'uu eeruun marii marsaa biraa jalqabsiisuuf hayyamamaa ta'uu ibsaniiti jiru. Itoophiyaan gaaffii Oromoo deebisuuf fedhaa hin qabdu kanneen jedhan karaa nagaan waraana Oromiyaa keessaa xumuruuf sodaa dippiloomaasii waan nagaa dubbattiin ala fedhiin hin qabdu jedhame. Fedhii marii nagaan furmaata fiduu dhabuu Itoophiyaas mallattoolee hedduun mul'atan kan mirkaneessan ta'uu eerameera. Mariin Taanzaaniyaa waliigaltee malee xumuramuu isaaf waboos ta'ee qondaaltonni mootummaa muraasni caasaa mootummaa komataniiru. Marii nagaa Taanzaaniyaatti gaggeeffamaa ture fedhiif kutannoo dhabuu mootummaa Itoophiyaan fashalaa'u waboon ibsa dheengadda galgala baaseen hubachiise. Ibsa waboo irraa kenname dheengaddaa adeemsa sirrii hordofuu dhabuu mootummaa Itoophiyaan carraan seena qabeessa ture kan fashale ta'uu addeesse. Itti dabalees furmaata waayitaawaa akka qabeessa ta'e Oromiyaa keessatti fiduuf fala dhugaaf amansiisaa ta'e kan waboon gaafate deebisuuf hayyamamaa ta'uu dhabuu mootummaa akeekuun sababa kanaa mariin gufachuu caqaseera. Akka ibsi kun jedhutti mootummaan Itoophiyaa hooggansa waboo ofitti makuuf qofa malee rakkoolee bu'uuraa qormaata nageenyaaf siyaasaa biyya kanaa furuuf fedhii hin qabu. Gama isaan waboon marii marsaa kanaa keessatti hooggansa isaa olaanaa hirmaachise gaaffilee ijoo uummataa keenyaa furuuf daandii saaquuf waboon yaada hundaa qabatee Oromiyaatti jijjiirama hiika qabeessa ta'e fiduuf Zaanzibar irraa kaasee hanga Daar es Salaamitti dhiyaatee mari'ateera jedheera. Kunis akka ibsa waboo irraa dheengaddaatti kutannoo waraanni bilisummaa Oromoo nagaa buusuuf qabu agarsiisaa jedhe. Faallaa kanaa garuu haalli mootummaan itti adeeme nagaa fiduuf fedhii akka hin qabne kan calaqqisiisu bifa tooftaaf gowwoomsaan maricha goolabuuf yaaluu hubachiisee mariin kun gufachuuf mootummaa komateera. Gama biraatiin qondaalli olaanaa mootummaa ministeera nagaa Itoophiyaa ta'uun isaanii kan himamu obbo Taayyee Danda'a barreeffama fuula meettaa yookaan kan duraan feesbuuk jedhamu kan dhuunfaa isaanii irratti barreessaniin gadda guddaa jechuun katabanii caasaan mootummaa shira xaxee maricha gufachiisuu isaa kan akeeku barreessaniiru. Odeeffannoo biraa of harkaa qabnuun miseensi paarlaamaa Harii Maagwaayiree arrabsan dhiifama gaafatan. Miseensi paarlaamaa Gaanaa maqaa Harii Maagwaayir fakkeenya nama dandeettii hin qabneen kaasee taphaticha dhiifama gaafate. Miseensi paarlaamaa kun pirezidaantii itti aanaan biyyattii raawwii gadi aanaa galmeessisuu ibsuuf Harii Maagwaayir fakkeenya fudhachuun dubbatanii turan. Kufaatii dinagdee biyyattiif pirezidaantii itti aanaa Aab Mahamudu Baahumiyaa wayita qeeqan akkuma taphataan lammii Ingilaand Harii Maagwaayir raawwii gadi aanaa agarsiisuun hanga goolii ofirratti galchuutti ga'etti qondaalli kunis dandeettii gadi bu'aa agarsiisuun biyya rakkootti galchan jedhan. Miseensi paarlaamaa kun dheengadda kaleessa garuu taphataan sarara ittisaa Maanchestar Yuunaayitid fooyya'insa agarsiiseera jechuun dhiifama gaafataniiru. Kabajamoo afayyaa'ii Harii Maagwaayir dhiifaman gaafadhe. Yeroo ammaa taphataan kun jijjiirama guddaa keessa jira jechuun paarlaamaa biyyattii irratti dubbatan. Pirezidaantii itti aanaa fi dursaa garee bulchiinsa dinagdee Gaanaa kan ta'an Abbaa Humiyaan sababa dandeettiin isaa gadi bu'aa ta'eef biyyattii goolama dinagdee keessa galchan jechuun qeeqan miseensi paarlaamaa kun. Yeroo ammaa Harii Maagwaayireen tapha Maanchestar Yuunaayitidiif taphataa murteessaa. Maagwaayireen keenya garuu ofii hojjechuu dadhabee IMF jala harka qabaa jira jechuunis ammas qondaala kana qeeqaniiru. Gaanaan yeroo ammaa goolama dinagdee dhalootaa kana keessatti mul'atee hin beekneen raafamaa jirti. Bara darbe qaala'insi jireenyaa dhibbantaa 54 ga'ee ture ammallee dhibbantaa 35 ol darbuusaa gabaafameera. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon irraa qabanne kana fakkaata. Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun dagatinaan dhaamsa keenya.